وليف شير 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 قولا الآن دكتور عبد السي أهلا وسهلا. شير 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 جلو دكتور عبد السي دور يرو زبنا جول ما ثاني أما قرو وانتنو تدفن في وانتو قفتي آمن الرابان دانومتي المان أورمو ميول ببايسا أمسا كان هندي كيسانو واللالتو تتوكو توكو بران أكاسين واللالتو تا المان أورمو قبسو كان كيستي أكا إجولين وان انتاني كيسا غلان قدنو بران نافقها دانو اللي دبچون بربادنو مالي في yaada kan keenya akka ummanni nu hubatu barbaadna ilmaan oromoo marti keessanuu ni hubattu jennee yaanna waan amma erga kaleessaatii illee dubbataa turre har'as isin hubachiisuuf malee wallaaltanii miti baay'een keessan ni beektu garuu wallaalaan tokko tokko utuu beeku dubbii ummata dogongorsuuf yookiin ummata aarii keessa galchee waan ta'e afaanii nama baasuuf kan dubbatu waan jiruudhaaf hiriira waamamee ture hiriira guutuu oromiyaa keessatti waamameetu ture kan opiidiyoon yookiin biltsiginnaa waamte biltsiginnaan kaleessa barreessaa turte jechuudha hiriira guutuu oromiyaa keessatti waamamee ture maali beektu kutaa oromiyaa hunda keessa kan biltsiginnaa deeggaru gantuun kan of hin beekne kan oromummaa ofiitiin hin beekne kan mallaqaan bitamte iddee kamittuyyuu mootummaa bara baraan dhufu bara mallasaan jiru mallasiin jala fiigaa turte inni hayilamaaramiin jala fiigaa turte inni amma immoo abiyyi bulchus biltsiginnaa jala fiigdu jirti jechuudha. Ganda kam keessaayyuu ni jira. Har'a hiriira baame oromiyaa keessatti kutaa hunda keessatti baame jimmaanis akkuma kutaa kaaniitti hiriira bahe jechuudha. Ha baay'atus ha xiqqaatus kutaan kamiyyuu hiriira waamame oromiyaa kutaa hunda keessaa bahame. Garuu baay'een keessan feesbuukii kanarraa wanti an argaa jiru erga innan irribaa ka'e ilaalu kan irratti xiyyeeffattanii akka waan jimmaan qofittiin oromoo kutaa hunda keessaa qobaatti hiriirarraa baheetti kan kutaa biraa utuu hin dubbatin jecha ergasii jedhamaa ture irra deddeebi'uudhaan waan adda addaa sanarratti xiyyeeffattanii poostii gootan wanti dubbatamuu qabu yoo dhugumaan oromummaa waliin qabna ta'e yoo dhugumaan oromummaadhaaf qabna ta'e ijoolleen mana hidhaa keessa jirtu sun gaafa caaluun du'uu qabee ijoolleen meeqa akka mana hidhaa keessatti dararamaa jirtu ummanni jimmaa maal keessa akka jiru namni beeku dubbii kana yookiin akka jimmaan fayyaan biltsiginnaa dheedhee jimmaan ittiin arrabsuu hin danda'u. Opiidiyoon shira siitii waan barbaadde barreessitee ummata homaan beekne waamtee shaneen diina keenya maaloodha jettee barreessiteetti kennitee haa jettu boris harargee keessattis bahamuu danda'a ummata harargee bakka bu'a jedheen dubbadhoon. Arsii keessattis bahamuuf ta'a hiriirri kun shirrii biltsiginnaan yookiin opiidiyoon jedhamtu kun hin hojjenne hin jiru oromoo walitti buusuudhaaf nuti shira jarri ummata gadi yaasanii dirqiidhaanis haa ta'u mallaqaanis haa ta'u jaallasees haa ta'u abbaan barbaade gabba'u akkamitti ummata ganda guutuu bakka buustanii akkamitti otuu isin egaa ummata fedhii ofiitiinis haa ta'u waan barbaade deeggaree gabba'e fuutanii ganda nama sana ittiin xiqqeessitanuu ijoolleen ergasii qabsootti seentee ijoolleen mana hidhaa keessatti sababa oromummaa isaaniitiif sabboonummaa isaaniitii arraffaman galata dhabanii gandi guutuun gaafa walitti qabame arraffamu baay'ee tokko nama qaanfachiisa dhugaa isinitti himna ijoolleen waan kana godhaa jirtan ummata adda diigaa jirtan
wanti oromoo bilisummaa dhowwaa jiru hanga yoonaatti waggaa 150 arsii wallagga harargee maaloo jechi jedhu haga gaafa jirutti oromoon hin bilisoomu jala muraa qabadha haga gaafa maqaan kun badee oromoo tokko ta'utti jimma aadaansaa qobaa sirbisaa qobaa uffannaan aadaansaa qobaa kan koo malee wallagga qobaa harargeen qobaa arsiin qobaa amma akkasitti wal nyaachuu dhiifne shawaa maaloo jedhaa oollutti maqaan nuti oromoon bilisoomnaa jala muraa qabadha yoo dhumallee hagam ummanni mallaqaanis bitamus maalis haa ta'u oromiyaa hunda keessaa kan hiriira bahu argaa jirra gujii keessaa bahe boora eessa keessaa yoo hiriira bahaa jira wallaggaan biyya shaneedha biyya jaalmarrooti jedhamu keessaa bortaan eegaa suuraan jaraa gadhiifamuuf ta'a jarris bahaniiru jedhaniituma ittiin ummatantini ummanni oromoo bilxiginnaaf hiriira bahe hin jiru jennee dura murre isinitti himneera kan garaaf bitamu kutaa hunda keessaa iyyuu ni jira kan garaadhaaf bitamee fakkeessee achi jala fiffii danuu jira wallaggaan keessaa eessaa yoo wallagga jedhamee suuraan bor gadhiifamuudhumaaf ta'a garuu isin kan isin xiyyeeffattan jimma duruu kana jimma maali waan akkasii dhiisaa eenyuuf qabsa oromoo jechuun bar yoo wal kabajnee wal xiqqeessuu dhiifne kan ofii intini jedhaa kan namaa xiqqeessuu irratti xiyyeeffanna taanaan bar hamilee wal cabsuu malee bu'aa tokko hin qabu walirraa dhaabbadhaa malee bu'aa hin qabu beekaa gowwaan ta'inaa suuraa ganda biraa isinii maxxansee qeequu hin argine hanga yoonaatti bakka hundaa baame maaf hin maxxansitanu eddeen biraa namaa miti maal taatan yoo qabsoo ta'e ijoolleen oromootis feesbuukii kana irrattis ta'u biyya keessattis qabsoo keessa jirti hunda walitti qabdanii gaafa jimmaan muluun biltsiginnaadha jimmaan muluun akkana jettanii arrabsuudhaaf itti kaatan adabadha dhugaa isinitti himna adabadha ilmaan oromoo kumaatamaan lakkaamutu mana hidhaa keessatti diraramaara ka feesbuukii kana irrattis halkanii guyyaa arrafamaa oromummaa isaatiif jecha dhugaa dubbatu meeqa jira maal jechuudha gaa kun ummanni wallaalaan kun oromoon yeroo kana feesbuuk irratti wallaalaan jira jedhee yaadu warruma beekaa ummata walitti buusuudhaaf ummanni kun akka inni gandummaatti seenee ganda gandaan qabsaa'u gochuu barbaadu malee har'a gadi baatanii jimmaan jechuun hedduu nama saalfachiisa abbaan barbaade deeggaruu mirga qaba abbaan barbaade hadhiisu warri oromummaa ofiitti amanu an oromoodha ofiin jedhu oromoo faana dhaabbataa jira kanaafuu ganda namaarraa bu'a jimman jedhina anis jimma waan hin ta'edhaaf ustaaz raayyaan abbaa maccaa jimma waan ta'aniidhaaf kabajatu malaaf jimmaaf malee sababa abbaan arge hiriira gabbayee waan barbaade booxxe warra kabaja qabanu gaafa xiqqeessanu eenyunni oromoo faana dhaabbata hamilee kamiin oromoodhaaf dubbachuun namatti hin tinidha otuu arrafamtu otuu gandi kee xiqqeeffamu oromoodhaaf dubbachuun qaanyiidha bar yoo adabattanii teessan gaafa dubbattan warri garaaf bitame eessaayyuu ni jira kutaa hunda keessaa kan garaa bitamee gabbahee wacu ni jira karoo yeroo wayyaaneen ganda keessa bara 2016 bara 2015 jirtu kan mana farsootiin baane mana xajjii taa'ee ililchaa ture gabbahee har'a gaafa wayyaaneedhaaf hiriira ba'u oromiyaa hunda kutaa hunda keessaa nama saalfachiisa dhugaa isiniin jenna wayyaaneen wanti hiriiratti ba'uu barbaachisus hin jiru himnee turre wayyaaneen maqaleetti galtee jirti kan hiriirritti ba'uu barbaachisu bilxiginnaa amma nu ajjeesaa jiru nu xaragaa jirutti jennee himaa turres himneerras warri immoo kaadiroota ofii gayyaafatee birri 700 meeqaan mangisa raatinyaa isaa gayyaafatee hundatti uffata itti uwwisee hiriira baasee akkamitti ummata bakka bu'a jettan ummata ofiifuu dararaa hamaa keessa jiru ummanni oromoo hundinuu dararaa hamaa keessa jira kan oromummaa ofiitti boonu kan oromummaa ofiitiif dubbatu ajjeefamaa jira hidhamaa jira kaadiroota ofiitti uffata uffisanii isa jarri gabbaasanii ganda keessa fiiskanu akkamitti isin ummata bakka buustu kan na dhibu kun ummanni bar waan inni jedhaaru dhagahaa jirtu kanaafuyyuu adabadha hiriirri kan itti bahamuu qabu biltsiginnaa amma aangoorra jiru malee wayyaanee silaa wayyaaneetti kan hiriirri bahamu bara 2016 bara 2017 15 keessa yeroo sana yeroo wayyaaneetti hiriira bahanu malee amma wayyaanee maqalee jirtu biltsiginnaa 4 kiiloo taa'ee si ajjeesu dhiiftee isa maqaleetti hiriira bahuun maaltu barbaachise warri bahuudhaafis ta'aa jirtan warri bahaa jirtanus warri baatanis
kutaa kam keessaa iyyuu ta'e wayyaaneen maqaleetti galte awwaalamte duute injifatamtee jirti. Kan amma hiriirritti ba'uun barbaachisu biltsiginnaa hayyoota keenya hidhaa jiru kana caaluu ajjeese diina Oromoodhaa kan amma kokkeenu qabee ijoollee kan keenya mana hidhaa keessatti tukkaamsee jirudha malee. Mee wayyaanee isa kamtu dhufee si ajjeesaara maqalee irraa ka'ee jarri biyya ofiitiif falmataa jiru bar. Biltsiginnaan amma achitti itti dhaqeetiyyuu lolii isatti bane malee jarras dhufanii Finfinnee irratti lola bananii yookiin Oromiyaa keessatti lola bananii jennaanii miti kan wayyaaneen nu ajjeesuu dhufe wayyaaneen makalaakiyaa keenya isintutti dhaqee lolaa jira waan ta'eef jarri ilminiif abbaan wal loluun duruma jira waan ta'eef wala ficcisiisanu isin keessan galina. Warri bara 2016 yeroo ummanni hiriira ba'u rafaa turtan har'a wayyaanee isa kamitti hiriira naa baatu. Dhugaa isinitti himna. Yeroo sana hafe wayyaaneetti hiriira ba'uun yookiin har'a na dhibanka way ajaa'iba. Ajaa'iba. Yoommoo wayyaaneedha fintinii ta'uu ta'e abiyyiinis walaloo isaa erga silaa sheer isinii goonaan dhaggeeffataa turtan ውድ አባታችን ውድ መሪያችን ለራሲ ዝቅ ብለህ እኛን ከፍ ያደረግ እጅ እንነሳለን ጀዴ ወለሎ በሬሴ ፊ ቦሃ ጅራ ዱጋስ እንትምና ከናፉ ጅማን ቆፍቲ ረት ጥየፈተኒ አከዋን ጅማን ፈያንሳ ብልጽግና ተኤ ብልጽግና ዳ ፍሪረ በየት ዱበቹን ቃኝ ጉዳዳ ጅማ ብየ ቀብሳውታቲ ጅብየ ከበጅኒ መሉፊ ቀብሳውታ ጀጀቦቱ ከሰ ጅሮቹ kanakka Yaayaa Bashiir kanakka Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa Abdoo Qaadii Abbaa Jabal kanakka Doktor Abduu Seetu jira kabajatu malaaf malee biltsiginnaadha yookiin maaloodha jedhanii jimmaan xiqqeessuun hin malu. Nuti gaafa kutaa biraa keessaa ummanni gayyaa'ee nuti adurree miti ilma keenya nyaannu jedhan takka Harargeen hiriira baheera Arsii keessaa hiriirri biltsiginnaaf bahame jenneerra kaadiroota biltsiginnaatu uffata uffatanii gayyaa'ani jenneetu callisna. isin immoo irratti xiyyeeffatanii jimmaan akkana jimmaan biltsiginnaadha jimmaan maaloo hin jedhamu jimmaan biltsiginnaa miti jimma Oromoodha jimmaan lafa Oromootis Oromoodhas Oromoodhaaf qabsaa Oromoo kutaa kaanii wajjiniin jira dhugaa isinitti himna wanti isin irra dibaa kana sobdanii jimmaan xiqqeessuu barbaaddanu qabsoo keessaa dubbatti nama deebisa dhugaa isiniin jenna ummanni hoolaan silaayyuu ittimnaan hin dhageessu hoolaan hoolaa gurguratee biyyaa bahe Facebook irraa iyyuu malee hoolaan hoolaa gurguratee biyyaa bahe Facebook irraa biltsiginnaa koo maaloo koo jechuu malee shira biltsiginnaan dalagaa jirtu hin beeku dammaqa 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 biltsiginnaan yeroo dhibba irra deebine isinitti himna diina Oromooti har'as boris diina Oromooti ummata jimmaas bakka hin buutu Oromoo kaanuyyuu bakka hin buutu kaadiroota birrii 700 bitamtetu gayyaa'aa jirti. Akkas ijoolleen Oromoo qabsoorra jirti mana hidhaa jirti ijoolleen Jimmaa malee yeroo shuraaba uffattee shanee balaaleffattu hin qabdu. Yeroon Jimmaadha yeroo uffata intini godhattee shaneen diina keenya jedhanii karaarra fiigan hin qaban mana hidhaa keessa jiru waan ta'eef. Warri kaan mana hidhaa jiru warri kaan baqatanii ganda biraa jiru. warri kaan immoo dhugaadhaaf kan qabsaaran Facebookii kanarrallee jiru malee ganda keessa taa'ee immoo ukkaanfamee akkan dubbanne kan dhawwame baay'eetu jira kanaafuu ummanni Jimmaa biltsiginnaadha shanee balaaleffata maaloodha kan jedhu soba ummanni Jimmaa kabajatu malaaf ummanni Jimmaa guutuun kabajatu malaaf malee wanti inni shanee balaaleffatu jiru nuti shaneedha waan taaneef numa hunda shaneedha Oromoon guutuun shaneedha wanti Jimma qobaatti gabbahee kooftaa biraarraa gabbahee እንትኒ ብልጽግናዳፍ ዳበቱፍ ህንጅሩ ጅማን ብየ ቀብሳውታቲ ብየ ኦሮሞቲ ኦሮሞ ኩታ ኩደ ተኮቲ ወጅኒ እንጅራ ኢሰንተምና ቀበዳ አከስ ከነማ ይረተ ጥየፈቹ ቀምኑ ዲነ ኮከኑ ቀበ ጅሩ ብልጽግና ቡቅሱ ደመለ ዋን አከና ገንደ ከሰ ደደብኔ ዋን ገንደ ከሳ ዋን ጥቆፉ ለእቲ ወለረብሱ ወልጥቄሱ ምት ብልጽግና ቡቅሱ ዳፍ ተኩማኑ በርባቺሳ gandummaa keessaa bahuu qabna gandummaadha jiru immoo maqaan wanta akkasii wayii hin jiru dhugaa isinitti himna kanaafuu akkasitti wala hubannu galatooma
warri immoo gandummaadhaaf jimmaan akkana maaloo jettanii ajandaa feesbuuk irra godhachuu barbaaddan dhugaa isinitti hima ijoolleen baay'een kan oromummaa isaaniitiif halkanii guyyaa arrafamaa jiranu sababa gandummaa hin qabneef sababa maaliiti malee otuu gandummaadhaaf ta'e abiyyi ganda keewti jettee faarsaa ooluu dandeessi ijoolleen baay'een gandummaan oromummaadhaaf bu'aa hin qabu nu diiga malee nu maariitootu gandummaadhaaf ta'e abiyyi ganda keenya jenneetiyyuu faarsaa oolla bara kun oromoon fayyaduudhaaf dhiisne malee gaafati immoo akka waan jimmaan guutuun yookiin hiriira kana yookiin immoo biltsiginnaa ta'etti otuu ijji kee argu abdii geetaachooti jaallataa lammii ijoollee qaqqaalii meeq kan ajjeefamaaru wanti oromoo kutaa 11 keessaa kan gabrummaa hamma jimmaa irratti fe'amee cuqqaalamee afaansaa akka sagaleen isaan dhagaamne gabrummaa hamaa jala jiru jimmaadha oromoo kutaa 11 keessaa hin beekamuuf hooleeyyiinsi asirraa baatee jimmaan akkanaa maaloo jechuu mal rakkoo jimma keessa jiru namni dubbatuuf hin jiru miidiyaa waahii rakkoo jimmaa dubbatu hin jiru jimmaan oromoo kutaa hunda keessaa gabrummaa hamaa jala jira ukkaanfamee jira kaadirootatu irraa gilindisa yoonni bicuusi abiyyiin deeggaruu dide jimmaan keessa jiraachuu hin danda'u ni ari'atama achi keessa kaadiin ajjeefama argaa jirra ijoolleen babbaqattee baay'een fi finfinneetti iddoo adda addaatti dhokatanii jiraataa jiru sababni kun maali sababa oromummaa isaaniitti qofa gandummaa leellisuu didan qofaaf otuu gandummaa leellisanii ganda isaanii keessatti halkanii guyyaa abbichuu koyanii jiraachuu danda'u warri feesbuukii kanarraa halkanii guyyaa otuutti duulamuu oromummaa isaaniitti qofaaf jedhan sababa gandummaa hin qabneef teenye wal ilaalaga wal xiqqeessuudhaaf taanaan bori isa arsii keessatti ba'amuuf taa'us isa harargee keessatti ba'amuuf taa'u isa wallaggaan keessaas suuraa maxxansinee wallaggaan oromoo miti jennee yoo wal xiqqeessine ta'e baay'ee gaariidha oromoo fayyada taanaan dhugaa isinitti hima yoo bor wallaggaan keessaa hiriiriin hin babaahama wallaggaa biyya jaal marroon keessa jiru jedhamee intini jedhamu keessaa biltsiginnaan ummata gayyaafte wallaggaan hiriira kana deeggarsa intini keenyaatiif nuuf baateettee poostii gooti sana fuuneetiyyuu nuti bar wallaggaan keessatti biltsiginnaaf hiriirri bahame jenne lafa dhiinna taanaan oromoo fayyada taanaan kunis gaariidha harargee keessaa harargee dheengadda ijoollee namni dhibbi meeqa keessaa dhume keessaa biltsiginnaan kaadiroota garaaf bitamu gayyaafteetiyyuu harargee keessaa akkanatti kunoo ummanni deeggarsa biltsiginnaatiif hiriira bahee jetti nuti hin fudhanna kaadiroota jennee yoo tuffannee bira dhiifne warra garaaf bitame jennee yoo tuffannee bira dhiifne irra bu'aa qabamoo waan xixiqqoo akkasii fuffunaannee ebelu akkana hiriira bahe ebelu biltsiginnaa deeggare ebelu waan akkanaati jenneef haasofna taanaan oromoodhaaf bu'aan qabu yoo waan akkasii wal jala deemnee suuraa bor hiriirri babbahamu fuffunaannee hiriira ebeluutiif bahame jenna ta'e baay'ee tokko namantineedha biltsiginnaan jala deemte iyyitu na dhibdiyan malakee an jireenya koo keessatti gandummaa kana rabbiin na keessatti na humne otuu gandummaadhaan ni qabsaama ta'e abduseen biltsiginnaa ajaa'ibaa ta'eyyuu otuu dhugaa beekuu abbichuu koo yenee qoonjoo jagna koo itti naa muddi jedhee iyyaa oola garuu kun oromoon fayyaduuf malee warri immoo oromoo diiguudhaaf waan kana fudhattanii jimmaan har'a hiriira biltsiginnaadhaaf bahe jimmaan fayyaan akkana jettanii jimmaan arrabsuu barbaadan kabajanuuf qabaadha wala kabajnu dhugaa isinitti himna kabaja waliif haa qabaan yoo diddan isinitti muddinee isin maraachina viidiyoo tokkoon hin sukkaara isinitti kaasaan yoo isin kabaja dhabdanii otuu nuti oromummaa keenyaaf arrafamnu otuu oromummaa keenyaaf haddii kan antini jennu diddanii ganda keenya nuun kabajjanu ta'e isinitti muddina dhugaa isinitti himna otuu dhugaa beeknu jallisneetiyyuu qanii tokkotti miila tokkoon isin dhaabna dhugaa isin himna wala kabajnuudha wanti nuti irra deddeebine isinitti himna eessattuu hiriirri bahamaa jira kaadireen biltsiginnaa kan shuraamnitti uwwifamee ganda keessa fiis kamtu eessaayyuu jira
hoolota isaa bifa namaan qabdu boo warri koomintii kana jala deemte otuu namni gaggaarii namti nama arra seenasi todhaan kan vaayintii ergatu kun eessanii kiyya ajandaan har'aa warra hiriira wayituyyuu bahame beeyta hiriira deeggarsa makalaakiyaa moo maal jedhan makalaakiyaa keenya deeggarraadhaaf hiriirri oromiyaa guutuu keessatti waamameetiyyuu jimmaanis gabbaaneetuma waan tini jedhan wayee jennaan jimmaan fayyaan biltsiginnaadha jimmaan naafxanyaadha jechuu jalqabdee ijoolleen kanumatuyyuu ijoolleen immoo kana laaltanii hin wacinaa jedhaa jirra kanuma siniin jennaa galatoomaa ulfaadha